Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Jechoota warra 666. Jechoonni warra 666 kanneen armaan gaditti barreeffamanidha. Fakkeenyaaf chiikii yookiin afaan Amaaraatiin chiik kan jedhamu. Jecha kanatti baay'een ni fayyadamna. Durba yookiin obboleettiiwwan jechuu isaan jibbisiisa. Dargaggoowwan bara dhumaa kun jecha kana ni jaallatu. Seexanni jecha kanatti kan inni fayyadameef dhaloota yeroo kanaa karaarraa kaasuufidha. Caalmaatti immoo hordoftoonni warra 666 jecha kana baay'ee jaallatu. Ittis ni fayyadamu. 2. Aanchii. Jechi kun jecha afaan Amaaraa yoo ta'u, dhiiraan aanchii jedhanii akka waaman kan isaan godhe seexanicha isa isaan irra buledha. Dhiira maqaa masoo isaatiin waamuu hin jaallatan. Guyyaa har'aa yuunivarsiitota keessatti jecha kana kan fayyadaman hedduudha. Kanaafuu dhiira maqaa masoo durbaatiin yookiin aanchii jedhanii kan waaman namoota warra 666 hordofanidha yookaan warra jawwichi irra buledha. 3. Maxbas. Jechi kunis jecha afaan Amaaraa keessaa argame yoo ta'u, kun jecha warra chiikii jedhan caalaatti itti fayyadaman. Abbaa jecha kanaa kan ta'e seexanichi kaayyoon isaa namoota cubbuu hojjechiisuudha. Hiikaan jechichaayyuu kaayyoo seexanichaa waliin kan adeemudha. Kunis ibidda si'ooliin gubuu yookiin basi'ool isaat maxbas jechuudha. 4. Asballaany. Jechi kunis jecha afaan Amaaraa keessaa fudhatame yoo ta'u, jecha kana wal na barsiisi, waliin cubbuu dalagnaa jechuuf itti fayyadamu. Hiikaan kallattii isaa garuu waan biraa haa ta'u malee hiikaa kallattii isaatiin hin fayyadaman. Gaayis. Jechi kun kan warra xuraa'oo warra wal qunnamtii saalaa wal fakkaataan dalaganidha yookiin gibra sodoom warra jedhamanidha. Jechi kun jecha afaan Ingilizii irraa dhufe yoo ta'u, kan dhufes jecha geemeen jedhurraa. Hiikni isaas namicha wal qunnamtii saalaa wal fakkaataa dalagu yookiin immoo gibra sodoomaawii sawiyyee jechuudha. Jechoonni akkasii jechoonni afaan keenya hin taane, jechoonni har'a dhiyootti dhufan jechoota isaaniiti. Kan biraan jijjiru. Fakkeenyaaf chikkalaa. Chikkalaa dubbisuu kan jedhu itti fayyadamu. Garuu jecha warra 666ti. Chikkalaa jechuu dhiisanii dubbisuu yoo jedhan maaltu irraarrata? Kan biraan laashbal. Laashbaliin hiikni isaa akka isaan fayyadamanitti deeminarraa sin barbaadu sokki jechuudha. Akkas jechuu dhiisanii narraa deemi
qofaa ta'uun barbaada yoo jedhan maal ta'a? Kan biraan camcaamii, barcaa, wuxxeenaw kan jedhan fi kanneen biroonis jechoonni hedduun jiru. Jechoota araadotaa warra jedhaman sana baay'een isaanii jechoota araadonni itti fayyadamanidha. Jechoota hixanichaati. Adaraatti fayyadamuu irraa of eegaa. Hordoftoota warra 666 yookaan warra Gabra Sodoom kan ittiin adda ba'an kanneen biroon tokko surree baay'ee bal'aa fi kan nama jibbisiisu uffatu. Kophee baay'ee gurguddaas ni jaallatu, ni kaawwatus. 2 surree isaanii gadi butanii hidhatu. Gurra isaaniitti gutichaa godhatu. 3 haalata yookiin istaayilii quba isaanii mallattoo warra 666 taasisu. 4 surree ciccitaa baay'ee jaallatu. 5 ulfaatina kan hir'isudha jedhanii kitaabni Illuminaatii dubbisan waan jiruuf muraasni isaanii qal'atanii nama du'uuf jedhu fakkaatu. 6 dharraa yookiin suusii garagaraan kan qabamanidha. 7 sirboota biyya alaa fi biyya keessaa immoo warra hip hop jedhaman ni jaallatu. 8 mallattoo bineensichaa yookaan jawwichaa adda isaanii irratti yookaan gogaa isaanii irratti kaafachuu jaallatu. Namoonni hedduunis irree isaanii irratti mallattoo bofaa yookiin jawwee ni kaafatu. Kan biraas mul'ata Yohaannis irratti akkas jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 18. Kana keessatti ogummaan inni barbaadamaa. Lakkoofsi kun maqaa namaatiif waan dhaabatuuf namni sammuu qabu lakkoofsicha lakkaa'ee bira ga'uu hin danda'a. Lakkoofsi sun immoo 666 jedha. Dabalataan mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 9-11 akkas jedha. Ergamaan biraa inni sadaffaanis isaan duukaa bu'ee sagalee guddaadhaan namni bineensichaa fi bifa fakkeenya isaafis yoo sagade gubaa sanas adda isaatti yookiis harka isaatti yoo fudhate innis ofii isaatii daadhii wayinii dheekkamsa Waaqayyoo isa utuu makaa hin qabaatiin xoofoo dheekkamsa isaatti buufame dhuguuf jira. Fuula ergamoota qulqullootaatti fuula hoolichaa durattis ibiddaa fi dhagaa boba'uun dhiphifamuuf jira. Aarri ibidda isaan dhiphisuu immoo baruma baraan ol hin ba'a. Warra bineensichaaf bifa fakkeenya isaatiifis sagadaniifis nama gubaa maqaa isaa agarsiisu fudhataniifis halkan guyyaas aara galfachuun hin jiru jedhee barreeffamee jira. Tole maatii Waaqayyoo. Ani Daaqon Firaa'ol ture. Faaruu Daawit irraa. Barreeffama kana yeroo darbee chaanala Teelegiraamii keenya irratti barreesseen ture. Garuu namoonni baay'een akka hin agarre waan hin bareef akka namoonni kaanis itti fayyadamaniif karaa YouTube'ii viidiyoo gochuudhaan akkasitti isiniif dhiyeesseera. Share yoo gootan namoota osoo hin beekiin jechoota kana fayyadaman dheekkamsa jalaa baraaruu dandeessu. Booda biddaan gubachuurraa Waaqni nu haa baraaru. Galanni Waaqayyoof, haadha isaa dubroo Maariyaamiif, ulfaataa fannoo isaaf hanga bara baraatti ta'u. Ameen.